Eebila 10,2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himnaa oduu waliinan Geetoo Lamaayyooti. Biyya kana keessa baay'inni dhiirota tamboo xuuxanii dhibbeentaa 7.7 jedhame. Itoophiyaa keessa baay'inni namoota gaheeyyii tamboo xuuxanii dhibbeentaa 4.6dha. Giddugalli qorannoo hawaasa biyyoolessaa bara 2024 keessa kana irratti qorannoo taasiseen baay'ina namoota tamboo xuuxanii koorniyaatiin adda baasee kaa'eera. Qorannoon marsaa lammaffaa godhameetiin namoonni gaheeyyii kan tamboo xuuxan dhibbeentaa 4.6dha. Isaan keessaa dhiirri harki 8.8 yoo ta'u dhalaan dhibbeentaa 0.5. Akka waggaa lama dura lakkoofsi namoota tamboo xuuxanii dhibbeentaa 4.3 kan ture amma gara dhibbeentaa 4tti hir'ateera. Kun fooyya'insa guddaadha jedhe giddugalichi. Kun immoo kan ta'eef dhimma tamboo fi fayyaa wal qabatee seerri baafamuu fi hojiin hubannoo qabsiisuu waan hojjetameef akka ta'e ibseera. Koorniyaatiin yoo ilaalame garuu fooyya'insi guddaan kan mul'atu dhalaa irrattidha. Waggaa lama dura dhiironni tamboo xuuxan dhibbeentaa 7 kan ture amma gara dhibbeentaa 7.7 ga'eera. Mootummaan bara dhufu boba'aa baaburaatiin gara biyyaa galchuun eegala jedhe. Kana kan jedhe mootummaa Itoophiyaati. Waldaan aksiyoona baabura Itiyoo Jibuutii akka beeksisetti yoo ta'e bara dhufurraa kaasee boba'aan buufata doonii Jibuutirraa gara biyya keessatti kan fe'amee galu konkolaataan osoo hin taane baaburaanidha. Baaburri Itiyoo Jibuutii guyyaatti yeroo 10 deddeebi'ee boba'aa waan fe'uuf yeroo fi gatiin geejjibaa hir'achuunsaa hin oolu. Kanaaf yeroo jalqabaa boba'aan baaburaa gara biyyaatti fe'amee galchuun ni eegalamaa jedhameera. Waggaatti toonii kitila 4.2 galchuuf waldichi karoora qabadheeraa jedheera. Yeroo boba'aan Jibuutiirraa galfamu gabaabbatee gatiin fe'umsaa itti kaffalamus hir'achuu waan danda'uuf akka carraa gaariitti fudhatama. Haga yoonaatti konkolaataa boba'aa fe'uu tokko Jibuutiirraa gara biyyaa galchuuf yoo xiqqaate guyyaa 8 itti fudhata ture. Amma garuu yoo karaan baaburaa haaraan Awwaash haga Jibuutii tolfamaa jiru xumurame hojiitti galamuu yeroon ni gabaabbata. Waldaa aksiyoona Itiyoo Jibuutiitti kanaan dura sa'a tokkotti saffisni kiiloomeetira 37 kan deemaa ture amma gara kiiloomeetira 60tti guddisuusaa torbee darbe keessa beeksisee ture. Duraan guyyaatti yeroo 2 kan deddeebi'aa ture amma gara 8tti akkasuma ol guddiseeras. Dhaabni morkattuu Sudaan Kibbaa Riik Maachaar hoggansarraa kaase. Erga bara 2018tti mootummaan Sudaan Kibbaa pirezidaantii Silvaa Kiir fi itti aanaa isaanii Riik Maachaariitiin durfamaa har'a ga'e. Erga bitootessa keessaa Silvaa Kiir itti aanaa isaanii Riik Maachaariin mana jireenyaa isaanii keessaa akka gadi hin baane jedhanii uggura sochiirra ka'aniiti dhaabni siyaasaa Riik Maachaariin hoogganamus rakkoo keessa galeera. Dhaabni siyaasaa isaan hoogganamu maqaa sochii bilisummaa uummata Sudaan jedhamee beekamu dameen siyaasaa SPLM-IO jedhamu Riik Maachaariin hooggansarraa ari'ee itti aanaa isaanii Steven Kiwolo Paar ol baaseera. Steven mootummaa Sudaan Kibbaa keessatti ministeera nageenyaatis haga filannoon taasifamutti isaanis SPLM-IO isaantu hoogganaa jedheera. Akkuma bakka buufamaniin itti aanaa Riik Maachaar baqatee biyya waan ba'eef halaala ta'anii feesbuukiitiin dhaaba hoogganuun akka hin danda'amne ibsanii ture. Gaafa walga'iin godhamee Riik Maachaar aangoorraa kaafaman sana qondaalli dhaabichaa haadha manaa isaanii dabalatee warri amanamoo isaaniitti jedhaman irratti hin argamne ture jedhu Afrikaan Niwusii fi The East African. Gara dhuma bitootessaa keessa Silvaa Kiir Riik Maachaariin lola kaasuu yaaleeraa jechuun hidhaa manaa akka hin baane dhorkamaniiru. Dameen waraanaa dhaaba SPLM isaaniin deeggaraa jedhama. Milishootni saba Nuweer kan White Army jedhamanis gara isaaniitti hamatamu. Oduu keenya taanuun manni murtii Ameerikaa gaazexeessitoota Associated Press masaraa mootummaa akka seenanii hojii isaanii hojjetaniif ajaje. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp galaalchitoonni Associated Press AP dhimma galoo galaana Meeksikoo masaraa Ameerikaa seenanii akka hin gabaafne dhorkanii ture. Dhaabbatni AP qondaaltota mootummaa Tiraamp 3 murtee dabaa fi mirga namaa kan sarbu dabarsaniiru jechuun himata banee falmaa ture. Dubbichi deemee mana murtee ga'ee seeraan ilaalamaa tureera. Manni murtii dubbicha of harkaa qabu galaalchitoonni sun akka masaraa seenaniin dhimma galoo galaanaa Meeksikoo irratti waan mootummaan raawwatuu fi dubbatu akka ogummaa isaaniitti gabaasanii fi bulchiinsi mootummaa Tiraamp haa heeyyamuu fi jedhee ajajeera. Bulchiinsi Tiraamp kanarratti yoo komee qabaate haga dilbata dhufuutti komeesaa dhiyeeffachuu danda'a jedheeras. Tiraamp maqaa galoo galaana Meeksikoo jedhamu gara galoo galaana Ameerikaa jedhutti akka jijjiiramu ajajanii ture. Falmii biyyoota lamaan gidduutti ka'een galaalchitoonni AP masaraa mootummaa akka seenanii dhimmicha hin gabaafneef erga walakkaa baatii gurraandhalaatii ugguramanii ture. Manni murtii isa kanadha galaalchitoota Associated Pressiif kan murteesse. Oduu keenya xumuraatiin humni waraanaa
Israa'el haleellaa Gaazaatti raawwateen namoonni 29 ajjeefamuun dhaga'ame. Haleellaa xiyyaaraa Israa'el gamoo manneen jireenyaa magaalaa Gaazaa irraa gara ba'aatti argamu irratti raawwatteen daa'imman dabalatee yoo xiqqaate lammiileen Filisxeem 29 du'uu ministeerri fayyaa Gaazaa beeksise. Dhaabbanni ittisa siivilii Hamaasiin geggeeffamu akka jedhetti kaleessa ganama xiyyaaronni waraanaa naannoo Masjid Al-Hawash kan bakka Shujeyaa jedhamutti argamu irratti boombii darbatan. Namoota ajjeefaman keessaa daa'imman 8 akka jiranii fi kanneen du'an alatti namoonni 60 ol madaaniiru. Lubbuu baraartonni ammallee reeffa namoota hedduu kan jigaa gamoo jalatti hafan barbaadaa jiru jedhe. Waraanni Israa'el haleellaa namoota nagaarraa gahu xiqqeessuuf tarkaanfiiwwan hedduu fudhatamuu fi loltoonni Hamaas itti yaadanii namoota nagaa daayeffachuun seera addunyaa cabseeraa jechuun himate. Hamaas Israa'el ajjechaa dhiiga lammiilee nagaa dhangalaasuu raawwateeraa jedhe. Jiraattonni Shuujiyaa 1000 lakkaa'aman ajaja Israa'el torban darbe akka qe'eedhaa baqatan dabarsiteen hedduun isaanii baqataniiru. Egaa daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kanaaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.